shakkii malee wanta waaqayyo siin jedhu dhaga'i. Sagalee waaqayyo keessaa waaqayyo sagalee ergee jedheetu ameen jedhaa yaakaati. Boolla du'aa keessaa isaan baasee jedha. Sagaleen dhufu kuni sagalee boolla du'aa keessaa, sagalee rakkina keessaa, sagalee gidiraa keessaa baasuudha. Sagaleen kun barteedhaan hin ta'u. Sagalee dhaga'uunis, sagalee dubbachuunis kennaa. Dhagi maaloo? Sagalee kaa dubbachuunis dhaga'uus kennaa. Madaraara isaa yooni yookiin wursaa ayidille. Sagaleen kun narraa mucaa kootti hin darbu, narraa mucaa kootti kan darbu buna yoon qabaadhe, makiinaa yoon qabaadhe, mana oofcoo yoon qabaadhe. Sagalee kaa dhaga'uunis kennaadha. Dubbachuunis kennaadha. Namoota baay'een gaaf tokko milkaa'anii gaaf tokko milkaa'an. Lallabanii gaaf tokko milkaa'u, lallabanii gaaf tokko milkaa'an. Sun maali innaa jettanii sun qijiidha, forjidii namarraa waan dhaga'aniif. Kennaa isaan qaban namarraa waan dhaga'aniif guyyaa tokko milkaa'anii guyyaa tokko milkoomni. Lammaffaa sagalee kan dhaggeeffachuudhaaf sagalee waaqayyo dhaggeeffachuun dhugaa isaa beeku harka kee achi ol kaasi. Tokkoon kee dhukkubsataa taatee hin galtu. Mikinaanni isaa sagalee si dhufetti shakkiin godhi. Mee waa tokkoon isinitti hima. Sagaleen kun torban kana gidduu koo keessa daggala tokko keessa huuxxii tokko keessa abiddi boba'aadha. Hin guban jedhu hin boba'aadha. Achi keessaa Musee jedhee waamaadha. Attamitti caakkaaf abiddi waliin guban. Caakkaa keessaa sagalee Musee jedhutu jira. Isa keessaa abidda boba'aadha. Lammaffaa irratti የተቀደሰ ቦታ እዶ ቁልቁሉ ዋንቴፍ ጫማዬን አውልቅ አሜን ጀራ ያካት አማ ቁርቷን አፍሲቲ ሸኪኑሙ ጫካዳ ጫማ ባስ ጫማ ማልደለት አደጋ ሚለራ ይጉደለት እንጀቱሪ ሚለራ አደጋ ይገባል ጫማ ጀቹ መንጸሪ ቢቲ አደጋ ሚለራ ይገ ጫማ በሸነነ ቀቡበር ጫማ ጀቹ በላ ሚለራ ይጉል ጫማ ከሚለከት ባስ አርከካቸው ካስ Shakkin amma yu xaraxaa jirtan naate deebi sagalee si dhufuun shakkin jiraachuu dandeessa. Caammaani mucaatu warra Israa'eliidhaaf dhalate malee caammaa kan kenneef mootii warra Gibxiiti. Paabrikaa Gibxiiti. Paabrikaa kana wajjin dubbachuun barbaadu. Atis ilma Israa'el kiristaana inni miila keetti garuu kana lagaati. Isa ofitti baasi. Amma dubbii kana qulqulleeffachuudhaaf caammaa maawlaq. Inna gaama biyya Itoophiyaa keessa ba'uu gaafa barbaadan cal jettanii hin baatan atataa baay'eetu jira. Intervuu bichaa miti fatanaa bichaa miti cheekaappii bichaa miti balbalumti si banameef hin deemtu biicaa hobaa kaardii fudhachuu qabdu. Dhiiga kee maramaranii si ergu maaliif dhukkubna chi akkas hin qabne dhukkubna si akkas hin qabne dhiigi kee erga maramaree ambaasiin viizaa si kennu shakkiin qabu. Dagimaaloo ambaasiin viizaa si kennu shakkiin qabu. Natsaa mucaa qulqulluudha siin jedha. Erga namni oomtee ambaasii oomtee namni shakkii dhukkuba keessa qabte fayyuudhaaf ati maaliif hin dhageessu? Ammas nama dhiisaa harreen alaa ku aduree namarratu waaqayyo dubbatu. Hin fudhanne kaalaati. Sareen alaa ki aduree marratte eenyu dubbatu? Haasaaka irra deebi amma yoo haasaa eenyu dubbatu? Macaafarran jiru waan ati jettu jettamiti ammat bal'aami bal'aa gidduu harreetu jira. Gaafasii sarree harra sarree maqaan isheen jijjiiramne baattee deemti. Isa baattee deemtutti raaje. Raaloosaa kaaturraa laajii asiyaa. Atis dhukkuba baattee deemtutti raaji. Waan baattee deemtutti raaji harreen. Attamitti saba waaqayyo eebbisee abaarra. Latgola narru kutinaa gaashee duroo sinan baadhaa har'a karaarraa kaattani karaatti deebina. Duusaatu najiyaas. Karaarraa kaattani karaatti deebina. Hirgiich lakkii nan kabalinaa hin dinneef waan dhaga'e malee. Yeehutu waan dhaga'e. Isin maa akka bishurraa baadiyyaa taasa ibboo harree waa dhaga'e. Bal'aam harree isaa naanneffate. Ergaa asii achi deebite dubbachuu hin dandeenye. Immi kee eenyu bira jira? Haasaa eenyu dubbatu? Jedhaa yaaka irra deebi'aa jedhaaka waaqayyo dubbatu malee maas dhibeessin kana barbaadee dubbatu daandii barbaadee dubbatu shakkii of keessaa baase. Nuyi dheebuun keenya burcuqqoo dhunna utuu hin ta'in bishaan dhunnaa beekaa. Dheebuun kee bishaan taanaan burcuqqoo hin argitu ati.
dheebuun kee bishaan taanaan burcuqqoon argitu ati. Dheebuu sagalee qabda taanaan, dheebuu fayyuu qabda taanaan, sagalee kana dheebottee jirta taanaan. Yesus Kiristoosiin gaafatte namichi lamxiin tokko fedheera na qulleessi. Ameen jedhaa yaa kaati. Yesus waan biraatti hin jenne harkaan qabee anis fedheera qullaa'i. Ayyaachuu fedheera na qulleessinaan እኔም እንደዚህ ነው። ሀያላ ሶታ ካራ ሀጂያስ mormana qabin jenne millana qabin jenne obboleettii koo obboleessa koo fira koo ergaasi qaba shakkii malee dhaga'i. Ameen jedhaa yaa kaati. Sagalicha dhaga'uudhaan maal goona walii galtee uumu agreement wajjin ቃሉ ጋር ቃሉ ብቻ አይደለም ቃሉን የሚሰብክ ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር walii galtee gochuu kotta akkas goona wallollee seexaniin nu yaachuurra walii gallee seexana rukutu wayya. Kotta akkas goona walii dhabnee sareen nu yaachuurra walii gallee saree ajjeesu wayya. Baay'een keenya abbaan manaa utuu haadha manaa wajjin waliin galin dhaqee jilbeenfata. Waliin gallee eenyuun kadhata? Ijoollee isaa wajjin wallolee jilbeenfata. Waajjira isaa wajjin wallolee jilbeenfata. Walii galuu wayyuu harka kee mirgaachi ol kaasi. Raajii sirratti yaada. Dubbiin har'a sitti dubbatamu shakkii malee dhaga'i. Duuba hiikamaa, duuba si hiikamaa, gamanaa hiikamaa, gama si hiikamaa, si godheera Waaqayyoo. Agreementii qabaachuu qaba sagalicha jechuudha. Waldhabee waajjira isaa wajjin waldhabee qoyina kadhadhaa'edha. መታረቅ መጀመር ማጸለይ አይደለም። መታረቅ እኮ ክብር ነው። መታረቅ ጸጋ ነው። መታረቅ ራሱ አንድ ስብከት ነው። ኤርጋን ቀባሃር አሲፍ ወልአምኔ ጀዌኑ ኛቹራ ወሊገሌ ጀዌ አጀሱሽ አብርሃም ቢያከ ከሳባይ ባዬ ጋሪ ሲኔብሳ ኤባፍታታ ኩላ ለመረት ኢዘነ በርተኒ ገሩ ሙጫለሽቱ ergaa kana gifadha mucaadhache takka turee Waaqayyo maal jira mucaa kee qalii aarsaa naa dhiyeessi nama shakkisiisu gurbaa kun mucaan karaa ga'ee abbabba oolaa meerree oolaa Waaqayyootti qopheessa yoo qopheessu baate mattamtaa yoo qopheessu baate mucaan hin galattee yaadda ammati. Abrahaam እኮ ሙላት አርጌቱን ታይ በእምነት እግዚአብሔር በግን ያዘጋጃል። እምነት እኮ ነው እንጂ መገለጥ አላየው ያዘጋጃል ነው ነገሩ። ደጀቤሱ ደንዳመኩም ሙጫጀ ዮላን እንጂ ተተመታው ፉዴ ገላ ሙጫኻል ሸኪ ማለ ለገይካ ናቅረተ በረ ለድ አንጀሪ ለከሳ ባስ ፈየራ አፍታሚ ታተ ጀዴ ዋቀዮ የሰታታ ሲንጀ ሲንጉዲሰ ጀዴ ስትነስ አሜሪካ ታንሲር ከጀዴ ያደሳ ጅጅሬ ማታራት ሲንርኩ ገሩ እርጋን ከራ ሸኪ ማለ ነገሽ ጥርጣሬው ከሳ ባስ يقول جوت أتمتا إني يقول الله ستفكاتي كان أنجر أبرام لفت أرسال إيساني موريا غافا قلتو تلو تقو ستة نغر سيسا تلو سنة إيسي جري إني يقول الله ستفكاتي أكرامت قياسة دي ميلان ديم موريا دافي كان أنجدو قياسة دي ديم سميلة سدي هما كان كيس أولاي نرقم نبيكا أولا مجارما منان كم أبرام mucaa gara biraan ko beeka tokkitti qabu sanaadha. Waaqayyo maraate kan foon mucaa nyaadha jedhu oolaa hin jirtu sangaa hin jirtu hiyyeessa itti fakkaatanii hiyyeessa miti bara shakkii malee mucaa isaa fuudhee ka'e nama 20 ergaadha. Wanta amantee waan dhageesse si raawwata. Ekeraa dhufe jennaan Yesuus akka jedhe hin shakkinaa ekeraa miti inni waan jedhe. Amen jedhaa yaa kaati. Innoo ana hin shakkinaa natu bishaan irra deemee dhufe. Si rakkisee dhufa Waaqayyo. Dhukkubsataa si godhee dhufa Waaqayyo. Si coomsee dhufa Waaqayyo. Si yoomsee dhufa Waaqayyo. Hin xaraxarin. Shakkii malee fudhadhu. Abrahaam ልጁን ይዞ ተነሳ። ይስሐቅ መንገድ ላይ ደርሶ አባባ አልቢ አለ እንጨት አለ በግ አለ። ይህ በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያለ አብርሃም
መልእክት አይቶ አይደለም እምነት ነው። በግ ከሌለስ ራውሌት ዳም የፈሰሰ ሴት ምን አለች? አልጠራጠረችም። ጫፉን ነካለሁ እድናለሁ። ነካች፣ ተፈወሰች። ወጋሁ ለለም አቄኖ ያሳትቧ ዱዱባይ ነርካን ቀባ ናንፈያ ወሪ ከነ አመንተን ኢሚከሰን ጥሙራሜራ 12 ዳም የፈሰሰው በእምነት አመነች። አልጠራጠረችም እኮ ስነካ ድናለሁ፣ ስነካ ምን ሆናለሁ? ድናለሁ። ከነካ ድናለሁ ነው አባቴ። ጸሎት አይደለም ነካለሁ ድናለሁ። አልጠራጠረችም። አርጋጌ ያጆል ካስ ሙላተን ሲትቤሲ ከነዳ ጉጃራ ካሴ አሎን ይሸክኔ ዋቀዮጅ ወለርካ ይሸክቱ ታራ እንደጎጎርቱ እንተሳሳቱ ዋከሰልጡ ከርመኪ ፍረተ ሱቂት ሸኪ ኩፍከሳ ባስ ሱካር ጉዳን እንጅሩ ካንሰሪ ጉዳን እንጅሩ ኤችአይቪ ጉዳን እንጅሩ ዋን ጉዳን እንጅራ ትልቅ በሽታ የለም፣ ትልቅ ደህንነት የለም፣ ትልቅ መከራ የለም። ትልቅ ጌታ አለ። ጠራጥረ ስለሚጠራጠር ፈውስኛ ጋር ይመጣል። እንጠራጥራለን፣ እየጠራጠርን እንኖራለን። መጠራጠር ጥሩ አይደለም። ገበሬ ኬኛ አባፋቲ ኬኛ ሸኪ ማሌ ሰኝ ፈጫሱ አማንቲ ከቀቡ ሰባኪ ሚቲም ገበሬዳ ሚናን ቁልቁሉ ፉዴ ብዮት ነጋ አማንቲ ገባ በራታሪን ኩናን ኩፋራ እንዲናን ኩፈንጆ ጃርሲ በረገር ኩንታላ ጃተ መንገሻ ሚናን ፉዴ ብዮት ነቄ ጃተ በፍረት ለብሳም ኩንታላ ጃተ መንገሻ ራጆ ፍረት ራጃ ገማ ገመና ጮጮርቴ ሸኪ ጉረት tokko caala atteeru miidha tokko moo caala hindu alikaase atteeru miidha mujorutu maniru minafte isa kama bamana kwa machaami mo kazi njiru ka waaqayyo walitti fide namni gara gara baasu danda'u inni dhuma waan dubbadha sagalee waaqayyo keessa wangeela yohannis boqonnaa 6 isa macarrachaa isaati lakkoofsa 9 qilleensarra karaa qaba duumessarra karaa qaba waan kee waan xinnoo fuudhee waan guddaa gochuu danda'a. Gurbaan buddeena garbuu shaniifi gubbeen shaniif qurxummii lama qabu tokko as jira garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa jedheen een takka jedhe inni jedhe eenyudha? Indiriyaas waa dubbadheera sir Indiriyaasiif nama lamatu achi jira tokko qurxummii qaba lamoonni taaltoo lamatti jiru Yesuus achi jira walii galuu hin dandeenye. Inni tokko utuu doolaariidhaan deelaarii guddaan binneeyyuu waliin ga'uudha. Inni kun immoo qurxummii lama biddeen shanii waliin gallee beeka. Ijoollee wal dhabnee beelaan dhumurra walii gallee quufa nyaachuun washa. Wal dhabuu keenyaam kan sareen nyaachise tu walii gallee sareen kan laalee leenca miti. Wal dhabuu keenyaam kan seexana rakkimatu gashi utuu walii gallee seexanii kan laalee beeka. Jilbeenfannee daqiiqaa tokkotti dhangalaafna. Waliin galle iddoo kanatti wal dhaban. Innaa Yesuus maal jedhe walii ishee gashi hundumti keessan gattaa. Shakkii malee dhaga'i har'aa booda damoos saayidars biizines saayidars ያልታወቀ ባር ይከፈታል። ያልታወቀ ይህ ባር የከፈተ ቸርች ነው። ይህ ባር ቁጥሩ አይመጣም። ባሪ ከነላለ እንዱ ከሩማ ከነላለ እንዱ ዋቀሽ ካንከ ኢሰትን ቤኪን ኢሰትን ነጋይ ዲዛይን መታሳት ዱዳ ነማ ለማትፍሮት አሜን ጀሪካት በኔሲ ገላ ከራካ አብዳ ከራ ጀረፋርፈናን ተቆጡ ለንሰራስ ከራካ አብዳ ከራ ዱሜሰራስ ከራካ አብዳ ከራ ይሩ ከኛን ጉታማ እንደደብዳ ቁባኬ ጎፍታራ ቶንዳ ቀብዳ ከራካ አብዳ ከራ namni gaafa rakkatu intala fuudhee shakkaam utuun dubartii kana fuudhate hin iyyoomu kaa jechuun abaarsaam haata manaa jechuun dhan abbaa manaati shakkii malee sagalicha dhaga'i jireenyi kee irraafaa ta'a. karaa barbaadde dubbadhu jedha waaqayyoodhaan waaqayyo jedha warri amantee jedha iyyaakaati. Daandii barbaade sitta dubbatu dubbachuu dhiise miti amma shakkii moobaayiliin keenya sabaakiidhaam namni tiivii hin qabne moobaayilii irraa dhaggeeffataa bula kan dubbadheedha. Iskiriinii qabanii kan fayyamtu jiru shakkii malee iskiriinii televezyiinii qabanii fayyine nama baay'ee dhugaanaa beena
iskiriinii qabnee fayyinee iskiriinii koo qilleensa dabarsa. Qilleensa miti dubbachaa kan jiru waa'ee koo dubbachaa jira. Kan fayye caalaadha. Kan iskiriinii anaman immoo caaltu. Shakkii malee. Ministeeriin tokko hin miidhame. Raajii Elsaa'i raajii irratti miidhame hin shakki. Bor waan nyaataa magaalaa kana keessaa itti kaataanaan itti sibantii Waaqayyoo banameeyyuu in ta'uu jedhe. Gurbaan kun ministeeriidha waa'ee hafuuraa isaan galle. Utuu cal jedhee maal ta'a? Tintaayina manfasa anda deleme ko manfasa kasaraay no sultan kamadir no. Hin galleef itti sibantii Waaqayyoo baname kun ta'uunaan Elsaa'i akka jedhe egaa malkina siifaa ta'u midhaanichi hin argamaan warri midhaanicha wata reeffa kirra ba'u. Sabni katamaa guutuu dhaqee midhaan fudhatu reeffa isaa irra jetee ba'e. Miila fajjetu reeffa isaa irra jette. Lameen zimmalaale lameen xaraaxare. Kanaaf aannan Waaqayyo beekaadha jette. Mina mila mana gargaaraa Waaqayyo beekaadha jedha ayyaati. Aw. Iyya xaraaxarri mangist samaatiin angabaam. Mangist samaatiin de sabaaki baay'ina ittaayima hin argamu ijaan. Mangist samaat eenyu beekuu danda'u sagalee Waaqayyoodha. Garuu iyya xaraaxarri isa waa'ee gabaam. Saayit xaraaxar mangist samaat allee. Kanaaf jarri kun waliin gal inni tokko deelaariidha yoo binne waliin godhee inni tokko immoo biddeen lama biddeen shan qurxummii lama hidhee Yesuus garuu maal jedhe nama 5,000 nyaachise. Ra'afaansaa masoobii kolama asaa oolitti masoob. Namni tu shakkuu baate nagaa maja ameen jedha ayyaa kaan wanti fagoodhaa dhiyoodha. Mee kan na jalaa fageesse jira. Seexana mitiidha. Foonis mitiidha. Shakkii kootiidha. Gaafa Isihaaq fuudhee Saaraan hin jirtu. Saaraan attamtaate hin duute. Dubartoota saajjotoota Abraa warra kaamtu sargi geggeesse. Tarii jedhee kana yaadu dhaqee Aggaar bira ciisii kan jedhe Saaraadhaa beeka. Kanaaf adabeela. An dhaluu hin danda'u jette. Xirixaare. Maaliif jennaan waggaan koo 199 ta'etti. Intaratarran gaa'ela keenya chakkina intaratarra ani immoo mul'atan sitti maara kan keeti jettee kanatti abdatte lola qabataanaan kan keeti fuggifoonaa semiti loluma qabataanaan dhumni isaa kan keeti hin sodaatinis biraas hin deemin isuu kaffatee maani maayizagaa shakkii keenyaan akkas ta'a hin shakkina taanaan dhugaan deeggaru. Dhaloonni shakkuu dhiisuudhaan waan sadii tokko dubbiin natti dubbatamu kun dubbii dhugaadha. Mee dubbii dhugaa jedhaa yaakaate. Dubbiin isaallee soba qabaa jennaan hin fudhatamu. Maal qaba taanaan soba qaballeedha dubbiin isaa nama namoonnaan hin fudhatamu. Dhugaadha jennaan hin fudhatamu. Waaqayyoodhaan dhiifama naa godhennaa itti nama rakkina hin jiru Waaqayyoo rakkina qabu. Waaqayyoo dhiifama naa godhennaan Waaqayyoo jedhaa faranjeedhaati. Ama faranjiidhaan soorennaan yeroo isaa irraanfatti. Siirisin oddaan keenya kan garaa ta'udha sitti marma. Hin araaramaa fi kan garaa ta'udha. Faranjii jedhaa Waaqayyoodhaa soorennaan uma dhiisu. እግዚአብሔር የጨርቅ አምላክ ሳይሆን የልብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምንም ነገር አይቆጥርም ልብ ለእንትና የልብ ለእግዚአብሔር ተገዛ የዘላለም ሕይወት ነው። Amero baay'ee nu duriye gaafatti jennu mucaa koodha Waaqayyo. Kun hin taatu gaafa jennu dhala kooti hin taati. Sagalee kee baaftee mana jetture. Jikko ትክክል አይደለም እኛ ስንል ወይ ልጄ እኮ ናት። በጣም እግዚአብሔርና ሰማይና ምድር እኮ ጀቸ ኬኛቱ አደደ Waaqayyo ዳው ጅ እሎኒ ማለች እኮ አዲሱ Waaqayyo ና ጃለቱ ዮ ጃለተን ይሸክተኒ ማለን ጀሬ Yoo jaallanne shakkin waaqa jaallanne taanaan waaqni kun sirrii miti jennee shakkin hin jaallu taanaan garuu shakkina beeka hin jaallu taanaan shakkin nama hin jaallanne shakkina bara akkoo turuu adeelem jette hin jaallu taanaan garuu gabanaasaa dhossiteefu sirriidha akkam jedhaa Waaqayyo biyya lafaa jaallate jedheetu tokkicha ilma isaa dabarsee kenneefidha ameen jedhaa yaakaat hin jaallate dabarsee kenne. Jaallanne rataana shakkiin qabna jechuudha. Yoo namni waan barbaade haasa'e nama shakkee tokko jaalle tokko hin dhageessu bakka በፍቅር ተሸነፍኩኝ jetta. Hin dhageessu hin fudhatturra jaallan nama yaani boonna ga'u.
Hinji bitataana dubbii irratti barbaadda. Hiyyeessatu hagabuu bulee kadhata Waaqayyoon. Minaan hin nyaanne keetti bule. Umayya Waaqayyo sooressi immoo makiinaa sadii bituu barbaade. Lachuu ishee ol bukkee jilbeenfatte. Hiyyeessa gabuu bulee wali biyya balleesse. Sooressi suutadhee makiinaa kanatti mataa sooressi lafaa ka'ee kadhannaa humti isaa rabbashameenaan birrii baasee hiyyeessa ammaayidha. Masmara baxaabbaxxee masmara baxaabbaxxee dhaqii daabboo bitadhuudhe. Yaa waasi yaa galatuttee sokkite. Inni ganaa chaayinaadhaa qorqorroo eegaa. Isheen fudhattee sokkite ajje. Sadaffaa sadhuma. Dhaloonni shakkuu dhiisu mala godhu waan argatte irratti akka of hin tuumne. Saa'oliin kan ajjeese dibata isaa bitim of tuulummaa isaati. Yeroo harree barbaaddu gad of deebiftaan amma garuu sangaa sirkatti qabee. Qotiyoo booddee keetii marratan. Amma dhaloota kan ajjeese maayini isa makiinaa biteef dhiisee makiinaa iskiidha. የገዛ መኪና እኮ እሱም ዋን እርገቴ ጀጃ ፎቅ ይጃሬ ነው ፎቅ ነው ኧረ እግዚአብሔር ነው ገረ ፎቅ ሰነ ላላ ከንጅሩ መጫብራን ጅሩ ኳ ገረ ኮ ይላላ ፉል ከሰነ ይፉ ዴብተኒ ቃኒ አለፈላልተኒ ፉደተ ኢፍተ ዲመከት ወልዳ ጉዳን ጅሩ ዋቂ ጉዳን ገሩ ጅሩ ኤስ ጎዶ ከሰዩ ጎዶ ሸራ ከሰ ዋን ጉዳን ጅሩ ሸኪ ማለ ዋንተ ዋቂ ዱበቱ አገ አከነመቸ ሬዲዮ ቢተተ ከንታል ነሚች ነምኒ ቶኮ ዋይ ኮ ለትሉ በቲ ወልዳራስ መንግስቲራስ ኤኙራ ዋይ ኮ ደጋውን በርባዱ ከናፍ አቀ ሬዲዮ ቢተደ ያጋ ብሪ ከበለ ሬዲዮ ቃ ጎዴ ቢተተ ደጋት ገሸቴ ባዲያ ለፈካት ማነ ጀለ በርጩማ ካቴ ጋበን ጣቅ ጎዴ ባኑ ኩን ሬዲዮ ኢትዮጵያ ተ አጭማላ ባነ የጫብስ ኢትዮጵያ ፈንስ ቢቴ ያንተ ነገር ትክክለኛ የሚያወራ ትክክለኛ ከዘመድ ከአገልጋይ ከማን ተጠብቅ ትክክለኛ በደንብ ማን ቃል ጳውሎስ ይፍስላስ ከታሰሩ በኋላ መዘመሪና መጸለይ ቀጠሉ ይላል አልጠራጠሩ እንዴት ማረሚያ ቤት ጸሎትና ዝማሬ መጣ ቸርች ነው አይ ቸርች ነው የተቀባ ሰው ካለ ነብይ በመጅራና ቸርች ነበር ሳይጠራጠር እየዘመሩ እየጸለዩ ድንገት የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ በተለይ 16 14 ላይ ያዋራ 16 14 ላይ ምስጥሩ ታገኛላችሁ ለምን እንደታሰሩ ግን ድንገት የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ በዛም ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ የታሰሩ ሁሉ ተፈቱ አሜን ጀራ ያካት ተፈቱ የሚባል ነገር ምክንያት አለ መታሰር ማለት ነው ኢሳሲ ዲቤንጀን ኢንሲ ኢብ ፉደቴ ተካንከተ የራና አቀች ባቀዮ ጅሬዳ ያቲ ፊቴራ ሸኪ ማለ ደጋውን አጋሪን ገርጋሪ የብላቴናን ድምጽ ሰምቻለሁ ጀዴ ዋቀይ እሷ ያለ ግን ምድር በዳ ናት የብላቴናን ድምጽ ሰምቻለሁ ጀዴ ዋቀዮ ተከጀራኒ የብላቴናን ድምጽ ያጋር ድምጽ የብላቴናን ድምጽ ሰምቻለሁ ወደ ባይቤልን ኩን ገሩ ከናፍዮና ቡርቃን አትደብደ አመባይ አሜን ጀራ ያካት አተምት ቡርቃን ምድር በዳ ቤርሰቤ እኮ ነው ቤርሰቤ ማለት ምድር በዳ ነው ምድር በዳ ብሻን እንጅሩ ሜቢ ማሽን ከሰር ጎደ ሸጅርቱ ሸለጋዮ ማሽን አምባሰመሬ እንጅሩ ዋና ከሲን አርጋም ግን ተገኘው አጋር አልጠራጠረችም ምንጩ ይገኛል ብሎ አማነች እንደዚያ ሰው አለ አርጋሲ ቀፋ ምንጩ ይገኛል ሳይጠራጠር ነጋዴውን ሳይጠራጠር ተማሪውን ሳይጠራጠር ገበሬውን ሳይጠራጠር አገልጋዩን ሳይጠራጠር ክርስትና ከሆንከ ክርስቲያን ራሱ ያለ መቀፍ ስራ ነው ቀላል አይደለም እምነት ነው ወለምና ወልዳከት ወለምና ኩሙስሊመተ ኩኖርቶዶክሲተ ኩማሎተ አረጆሌ ቆጣ ወሊገላ ቦፋጄሱ ወሊ ደምኔ ቦፍኑ ያቹ ወሊገሌ ፈዩ ወያ ወሊገል ደምኔ ወለዋሉ ዱኩምኒ አማን ወለቡዳ ዱኩምኒ አማን ወልጄቁዳ እኔ ከሚስቴ ከልጆቼ ጋራ ከተጣላው በረከት የለም ስራ የለም እረፍት የለም ወደ ቤቴ ገባለ ብሎ ወደ ከተማ ጥፋ ይላል ግን ጡቱ ወሊገሌ ጀዌ ሰይጣን ማለከኛ ኛቱ
walii galtee keenya kan nyaatu ajjeesuun qallaaliidha iyyameen jedhe kaati. Aawo. Simoon waan biraa dubbataa, innis waan biraa dubbataa. Yesuus garuu maal jedhe hundi isaanii iyyuu nyaata gatteessaa. Yeqarree 12 masoobu. Namoonni baay'een dhukkuba hojii walii galtanii taa'aa jirtu. Moo waan goota wallatanii taa'aa jirtu. Waan guuramnee baannee taa'aa. Waliin gallee beeka. Utuu walii gallee lafa dhukkubichi taa'u Yesuustu ta'a. Waaqayyo Yoobiin qore. Fattan. Xaqaxaqa Yoobiin ciree fixee mana isaati. Afaan isaa keessa kan maal jira? Fatanaa koo booda akka warqeettan ba'a. Mee ameen jedhaa yaa kaati. Ka fatanaa booda akka inda warqee waxaallee mangadee naa qaallee laalla. Alxaraxaree mekko. Makaram inda barakat, barakatin inda barakat. Taqabbale ko. Alxaraxaree. Makaram inda barakat taqabbale, barakatin inda barakat taqabbale. Huleቱም እኩል አደረገ። መጨረሻ የኢዮብ ምዕራፍ 42:16 ቁጥር ከዚህ ነገር በኋላ 140 ዓመት ኖረ። ልጆቹም እስከ 4 ትውልድ አየው። አልጠራጠረም በመከራ ጆሌን ከዱ መንጀናን ራቁቴ መጣ ራቁቴ ወደ አባቴ ሄዳል። አንድ ቀን አልጠራጠረም። ሳይጠራጠረ ተቀበልከ መልእክት እኮ ሞት አይደለም። ጎበዝ ተማሪ ክላስ መኖር አይደለም፣ የፈተና ቀን መኖር። የፈተና ቀን ካለ አምስተኛ ወደ ስድስተኛ ክፍል ይሄዳል። የፈተና ቀን ከሌለ አሁንም አምስተኛ ክፍል ይገባል። ጎበዝ ጴንጤ እንደዚህ ነው። የፈተና ቀን መኖር ነው። እንደ ኢዮብ ከኔ ጋር ናቸው። ፈተና ቀን መኖር ተማሪ ጎበዝን ጉያ ፈተና ጅራችሁ ጉያ ፈተና ጅሩ ታናን ኩታሸን ጃአትን ደርቡ ጉያ ፈተና ጅራና ገሩ ሞኮሬ ደርቡ ደንዳ ጎበዝን ሳክላስ ከሰጥም ነው ፈተና ከት አቤርጋ ከት ሲስተር ቦሌሲ ኮ ባኮ አሮ ኮርጋ ከት ጉያ ፈተና ጅራቴ ጀና ደበርቴታ መንገዴና ቃለው አለ ኢዮብ። ልጆቹ አልቋል፣ ንብረቱ አልቋል፣ ሰውነቱ አልቋል። መንገዴና ቃለው አይሰማም በፍጹም። ሐረፈየን ገለይዳ ሲያቱ ቁይቴ መንጀ ሐረፈየቴን መገልታ ዳዊት ልጆይ ማር አይኑ አይታይም እኮ አይም እኮ የሰማ ወሬ ነው። በዚህ መንገድ ይመጣል። የዳዊት አልጠራጠረም ወንድሜ። ሰውዬ እኮ አይነ ሰው ነው፣ አይታይም እኮ። የዳዊት ልጆይ ማሪ ድምጽ ሶኮስ የሆነ ድምጽ ሰማ ማሪ ናማሪ ilmadawi ናማሪ ወር ኢሰት መንጫልጀቺሱ በርባዳኒ ኢየሱስ ወር ኢሰት መንጫልጀቺሱ በርባዳን ሰረን አገኘ ነሚቲ ናማር ጀቱ ለገ መለጀራን አገኘ በር ጃልጀና ከንጀራ ነገው ilmadawi ናማር ይናርጉ በር ናማ ሲዱፋ ጅራጃሪ ናማር ስኮቴገ ናማር የሱዶስ ነገ ፊዳ ሸክቱን ከቱላልቱ ኢማኬሲ ፊጣ ፉራኒ ወሪ ጫልጀሪ ጀቱ ቱላልቱ ዲሚከ ዱሜራ ነኔ ቢስ ተካዋንታ ተኩም አርግቴ ከንቤን ቆጥሮቴ ከንቤን አደገኛ በረከት አደገኛ ምንጭ ጌታ በኢየሱስም ከፍቻለሁ። አዛዝኩኝ ከፍቻለሁ። ጀጀማ መንቴ ከፍረቴ ኢላ ወልዳ ሲቱ ጃራ ከነቦት ኢየሱስ ጎፍታረ ጀራያት ረዴቢያ ፊቴራ ኢየሱስ ማሊዳ ረዴቢያ ጀራ